Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu kabajamtoota fi daawwattoota Oromoo System App hundi keessanuu jirra jirtu isiniin jedhan jira. An nagaan qabaa nageen koo kan jaalalaa fi kan kabajaa bakka jirtan hundatti isin haa qaqqabu jecha har'a akkuma baratame barumsa haaraa takkaan isinitti deebi'ee dhufeetiin jira. Appilikeeshinii hedduu namatti tolu tokko isinii qabadhee dhufeetiin jira. Appilikeeshiniin kun faayidaan isaa maali? Maal fayyada kan jettan yoo taate waliin ilaalla. Faayidaan isaa viidiyoo GB tokko gara meegaabaaytii 32 akka bakkanaatti isiniif deebisu isinii qabadhee dhufeetiin jira. Appilikeeshina hedduu tokko namatti tolu jechuudha. Appilikeeshiniin kun appilikeeshinii kana pilaastoorii gubbaa argattu waan ta'eef appilikeeshinii gadi buufattanii viidiyoo kan ilaalataniin irratti deeffachuu ni dandeettanii. Gara barumsaa seenuun duratti warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe godhaatii mallattoo notification all kan jedhu irra kaadhaatii na hordofaa isiniin jedha. Amma gara pilaastoorii kennaa deemnee isinitti agarsiisa. Barreeffama iskiriina gubbaa fudhadhaatii irratti barreeffadhaatii viidiyoo baandaa kompiras kan jedhu kana barreeffadhaatii. Kompiras jettanii barreessitanii akkati yoo inni isinii dhufee sarchi gootan malee kan isiniif tartiiba'u kanan tuqxanii jechuudha. Kan biraa isinitti fida waan ta'eef sarchi gootanii jechuudha. Akkati suqee isiniif fide akkati yoo isiniif gadi buusee buufadhee waan jiruuf open jedheen seena jechuudha. Appilikeeshinii hedduu tokko namatti tolu jechuudha. Nama miliyoona 10tu daawunlood godhatee jechuudha. Hedduu namatti tola. Isin install godhattanii an open jedheen seenaa keessisaa akkana jira. Akkatti viidiyoo tokko gabaabaa wayii isinimatti agarsiisuuf irra galchee isinitti agarsiisame. Viidiyoo bakka qabdanii ni fudhattu. Sanaan booda nama viidiyoo kana irratti galchee isin agarsiisu. Akkuma argitan viidiyoon kun 187 meegaabaaytii ture. Meeqatti akka deebi'u waliin ilaalame. Dhuftanii akkatti irratti select gootaniin booda jala gadii kana next tan jettu ni jirti. Next tan ni tuyi. Sanaan booda ni viidiyoo inni soba lakkaa'ee isinitti deebi'u. Daqiiqaa muraasaaf ni viidiyoo akkatti si fidee jira waan ta'eef amma mee ani tokko irra galchee ilaallu waliin. Mee anamma kanneen hunda isaa dhiise kanuma irra galchee isinitti agarsiisu. Kanumarra galchee isinitti agarsiisu. Booda maal gootu jala gadii kana kompiras kan jedhu ni jira. Isa gubbaa si'a tokkoof ni tuqaaftu. Yoo isin akkatti isarratti tuqaaftan jala kanatti duwwaa lakkaa'uuf jammareera jechuudha. Akkuma argitan lakkaa'uu eegaleetiin jira jechuudha. Tokkorra gahee jechuudha gammaatitti. Amma maal gootanii ani hanga viidiyoon dhibba gootti isin yoo eegi viidiyoo waan natti dheeratuuf viidiyoo addaan kutee yoo inni xumurarra gahee isinitti banee isinitti agarsiisa. Amma akkuma argitan 99 irra gaheetiin jira jechuudha. Hanga dhibba guutuuf isinitti agarsiisuuf isiniif banee dhibba guutuuf hin deemaa jira. Appilikeeshiniin kun hedduu namatti tola. Buusatii irraa fayyadamaa isiniin jedha. Hedduu tokko namatti tola. Akkasumas warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Hiriyootan keessanillee share godhaa. Viidiyoo hedduu hiriyootan keessanii fi isinillee fayyadu. Keessattuu bilbilli keessan GB'n isaa xiqqaa yoo ta'e hedduu isin fayyada jechuudha. Viidiyoo GB gurguddaa quality yommuu takka yoo osoo isin jalaa hin qannafne waa tokko isin jalaa osoo hin hirrifne isiniif jijjiiraa jechuudha. Akkuma argitan dhibba guuteen jira jechuudha. Amma geessetiin jira jechuudha. Akkuma argitan sirreessaa jira jechuudha. Wanni beekuu qabdan ammallee dhumee gadi hin buune jechuudha. Amma akkatti erga dhufeen booda waliin ilaalla kunu. Akkuma argitan kana laalatti as koottati kana laala.
hedduu tokko fi waan namatti tolu jechuudha. Kana laalaa jechuudha. Guutuu ture amma immoo firii takkatti deebi'ee jechuudha irraa sirrateetiin. Akkuma argitan gubbarratti ammootu meegaabaayitii 187 ture. Amma ammootu meegaabaayitii 28 tti deebi'ee jechuudha. Amma eega akkatti nuuf fide ammootu maal goona? Gadi dhufnee mallattoon seef jettu takka jala kana ni jirti. Jala kana yoo argitan ta'e mallattoo kana gubbaa yoo tuqne miimoorii irratti yoo buufatu barbaanne kan gamanaa kun ni jira. Kana tuqnaa yoo qafuma irratti haa nubbuu jenne okkime jennaan jechuudha. Ammallee wanti isinitti agarsiisu barbaade tokko jala kanatti sheer ka'ee ni jira jechuudha. Yoo ta'e sanii jijjiiruun barbaadin namaaf wanta tokko erguu barbaadanii yoo bilbilli isaa bakka kan qabne taate sheer gootanii akkanatti buuftanii fi sheer gootanii erguuf ni dandeessanii jechuudha. Ani amma mee gadi buuseetiniin isinitti agarsiisa seefaa godhuu jechuudha. Seef ta'e tana gubbaa irratti seefaa godhuu jechuudha. Isii gubbaa tuqee miimoorii irratti deeffadhe akkatti miimoorii keessa erga isin galchee booda jala kana select godhu kan jedhu ni jira. Select kan jedhu ni jira. Akkuma argitan select kan jettu tana ni tuqxu. Akkatti isin buusaa jechuudha. Sanaan booda yes jettanii jechuudha. Amma gala gaaraarii kennaa deemnee isinitti agarsiisaa jechuudha. Garaagarummaa viidiyoon kun lamaan waliin qabu waliin ilaallaa jechuudha. Amma gala gaaraarii kennaa deemnee waliin ilaallaa jechuudha. Bittanii viidiyoo kennanii tuqna. Akkatti yommuu tuqne akkatti gosa lamatti nuuf fidaa jechuudha. Kan duraa tokko farra waan hin jirreef kun akkuma dura argitan waa takka hin jijjiiramne jechuudha. Waa takka kwaalitiin isaa hin jijjiirree jechuudha. Meegaabaayitiin isaatu hir'ate malee kwaalitiin isaa hin jijjiiramne jechuudha. Kana laalle jechuudha. Eessa dhufna amma? Kan dura buuse isinitti agarsiisu kan dura ture akkuma isin agartan 187 ture jechuudha isinuma duratti. Kana yoo ilaaltan kwaalitiin isaa kama duraatii jechuudha. Waa takka hin jijjiiramne jechuudha. Akkuma dura jirutti jechuudha. Nu akkuma agartan barreeffamni illee akkuma dura mul'atutti mul'ata. Waa takka jijjiiramu hin qabu jechuudha. Kwaalitiin isaa waa takka hin qannafne jechuudha. Akkuma agartan waa takka hin hir'anne jechuudha. Kabajamtoota fi daawwattoota koo barumsa kennaa kan har'aa asirratti xumurreetiin jirra. Hanga barumsa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedhaa. Warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaatii barumsa dabalataa argachuuf mallattoo notificationii ooltan jettu san tuqaatii ol kan jedhu irra kaadhaa isiniin jedhaa. Hanga barumsa dhufu walitti deebinutti turtii gaarii like share godhaatii hiriyoottan keessan biraan gahaa isiniin jedhaa. Nagaan naa tura.